ashama harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota Ajji Entertainment hundumti keessanuu anaa dhufuu baga nagahaan dhuftan isiniin jecha. Egaa jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota kiyyaa warroonni chaayinaala kanaaf haaraa taatan hundumti keessanuu subscribe gochuudhaan viidiyoo nu guyyaa guyyaan gadhiifnu akka isin bira gahuuf mallattoo notificationii tuqaa warroonni maatii taatanii jirtan immoo galatoomaa hedduu takka isiniin jecha. Egaa jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyya irratti dogongorri yoo jiraate ta'ee komentii irra naakaa wanta balleesse na gorsaa isiniin jechuu barbaada. Achumaan komentii nu barreessaa nu jajjabeessaa isiniin jedha like share subscribe godhaa. Wanti hadda qabadhee dhufe waan lamaadha. Caaltuu Amaaniitii fi caaltuu haadha manaa Ajjii yookiin Ajjii fi shaashee tuubii fi akkasuma caaltuu tuubii jechuudha. Ijoollee amanii jirtu hin beektan hundumti keessanuu jedhee yaada. Jara lamaan qabadhee dhufe jechuudha. Maal qabattee dhufte jettanii na dhageeffadha hanga dhumaa isiniin jechuu barbaada kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota kiyya. Asumaanuu obboleettii teenya caaltuu Amaan gara biyyaa galteerti jechuudha. Baga gammaddanii baga gammannee isiniin jechuu barbaadna. Mana hidhaa Suudii keessa ji'oota hedduudhaaf gara waggaatiif deemaarti jechuu Ramadaana keessa mana hidhaa Suudii seentee abbaa manaa ishee waliin akkuma hundumti keenyaa beeknu jechuudha. Hadda garuu gara biyya ofii gara biyya abbaa ofii galtee jirti jechuudha. Galee jira jettee fuula feesbuukii isiirra maxxansitee hedduu takka gammannee fi dhugaa rabbii. Akkuma isii mana hidhaa san keessaa isii baasee isii maatii isiitti dabalee abbaa manaa isiis rabbiin akkuma isii keessaa carraan gaheetiin biyya ofiititti isii galchetti isii abbaa manaa isiillee rabbiin nagaan walaa agarsiisu jecha. Egaa caaltuu Amaan jechuun nama kabajamtuu fi jaallatamtuu Oromoo biratti jaallatamtuu nama sagalee ijoollee mana hidhaatiif akkasumas saba ofiitiif taatu sagalee saba isii sagalee uummata Oromooti jechuu caaltuu jechuuni. Egaa hordoftoota kiyyaa nama hedduu jaallatamtuudhaa fi kabajamtuudha. Baga rabbi nagaan si baasee baga rabbiin maatii keetitti si dabalee akkasuma immoo warra si duubaan jiranii warra mana hidhaa keessatti hafanii rabbiin nagaan akkuma si galche maatii isaanitti haa galchuu. Kagalaaru irra ammaan tanatti kadhumaarutu baay'ata. Rabbiin nagaan isaan galchee maatii isaaniitti isaan haa dabaluu. Rabbiin isaanillee akkuma si gammachiisee maatii keetitti si dabalee kana rabbiin isaan haa gammachiisu. Akkasuma immoo galteetiin ijoollee mana hidhaa keessa jirtu hin beekta akkuma argitu keessa turte galtee sagalee akka taatuu fi siin jenna. Asumaanii hundumti keessanuu ijoollee mana hidhaa Suudii keessa jirtu hundumaayyuu sagalee ta'a. Dhugaa namni galaaru irra kadhumaatu caala jechuudha. Mana hidhaa Suudii keessa ijoolleen takka lama miti ka jirtu jechuudha. Ijoolleen nama hedduudha waan taateef jechuudha. Oromoon gimmaashni isaa as jira jechuu hin danda'ama. Suudi Arabiyaa keessa hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Haalli biyya kanaa guutumaan guutuu hedduu nama gaddisiisa. Sagalee ta'aa fi hamma dandeessaniin jechuudha. Akkasisiniin jechuu barbaada. Sumaan warroota caaltuu jaalattan hundumti keessanuu baga gammaddanii isiniin jechuu barbaada. Baga rabbi ibidda san keessaa si baase caaltuu irra deebi'ee isiin jechuu barbaada. Dhugaa hedduu takka gammadeef rabbi achi keessaa hunduma isaaniitu haa baasu. Hedduu takka nama cinqa. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf nama argitu yookiin nama hubachuu danda'a malee namni ibidda saniin hin tuqamne nama hubachuu hin danda'u jechuudha. Rabbiin isaan illee achi keessaa haa baasu jechuu barbaada. Akka rabbiin isaan gargaaru immoo waan biraatiin hin dadhabdan rabbiin kadhachuuf akka amantaa keessaniitti du'aa gochuudhaaniif warroota mana hidhaa san keessa jiru rabbumaan kadhachuudhaaniif gargaaraa isiniin jecha waan biraa illee gochuu dadhabdan jechuu. Warri immoo
wanna guddaa qabdan sagalee ta'aa fi warroonni peejii guguddaa akkasumas YouTube irraan illee subscribe followers guguddaa gara TikTokiitiin illee qabdan sagalee ta'aa fi akka uummata bira gahuu fi sagaleen yoo isin taataniif furmaata dhufuu danda'a waan ta'eef sagaleen jaraa dhagahamuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu sagalee ta'aa fi akka ijoolleen namni martinuu mana hidhaa san keessaa bahu jechuudha. Akka nagaa maatii ofiitti galu sagalee ta'aa fi jechuu barbaada. Dammoo warri galtanii karaa kana deebitan otoo of qusattanii bareedduudha. Maaliif biyya keenyattis galaniis jijjiiramuun hin jira waan ta'eef egaa biyya ofiitti galanii waan jijjiiraman namatti fakkaatu garuu suutaadhaan kan jijjiiraman jechuudha. Akkasii hundumti keessan bakka gammaddan isiniin jechuu barbaada. Asumaan immoo obboleettii teenya Caaltuu fi Ajjii jechuudha. Duraan ilmoo isaanii mucaadha jedhanii turanii akka beeknutti hundumti keenya mucaadhaan beekna jechuudha. Amma shamara taatee argamteerti jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa rabbi isaanii haa guddisu dhugaa rabbii jechuudha. Hedduu nama gammachiisa. Ilmoo jechuun fakkaattii ofii jechuudha. Suuraa ofiiti jechuudha. Hunda caalaa jechuudha ilmoo jechuun jechuudha. Innaa rabbi isaanii haa guddisu, rabbiin galma isaanii haa geessu. Isiniin jechuu barbaada. Akkasuma immoo maqaallee baasaniiraniif jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Caaltuun obsaan jetteeni maqaa dhiiraatti baafte garuu hunda caalaa hedduu namatti tola. Bareedaadha, maqaa bareedaadha. Akkasuma Hajjiinis boontuu jedheeni maqaa bareedduu baastaniif dhugaa rabbiidha. Jaalala keessan rabbii akkanumatti itti isinii haa fuufsisuu, galma isinii haa geessu jechuu barbaada. Hedduu takka namatti tola jechuudha. Jaalalli keessa inni ammaa kun jechuudha. Hedduu takka nama gammachiisa jechuudha. Garuu faayollee yaadataa gisee tokko jechuudha. Na ajaa'ibdu yeroo baay'ee faayooni. Innaa isiillee yaadataa akkuma yeroo duraan yeroo Caaltuu fi Ajjii wallolti jirtu sanitti ammallee otuu akkasumatti jiraattee bareedduudha faayooni. Akkasuma wal jaalattanii karaa nagahaati hojii wajjin deemtanii oduu wal jaalattanii. Hajjiinis kunoo amma nama nagahaa nama gaarii ta'ee jira. Hedduu jaalatamee jira jechuun uummata biratti. Namni hedduun illee dhiifama gaafataanii jira. Namni hedduun illee immoo kasitti heerumna jedhee koomantii barreessuu jaartii sadaffaa siitaa inaaffaarraa jechuudha. Innaa jaarsa keessa isintu qabachuu danda'a waan ta'eef qabadhaa jechuu isin nama lama akka shamarran biraa sadaffaa dhuftee isin jalaa hin fudhanne koomantiin baay'ee barraa haaraa fi Ajjii waddadee jira. Innaa kanaafuu qabadhaa isiniin jechuu barbaada. Maashaallah daa'ima keessanillee rabbi isinii haa guddisu. Maqaallee maqaa bareeda itti baastanii obsinee oduu jetteen bareeda Caaltuuni. Maaliifi obsineen maqaa dubaraati waan ta'eef jechuudha. Kanuma caalaa rabbiin jaalala isinii haa baay'isu. Faayollee rabbiin akka duraa sanii haa deebisu jedha. Yaanni isii akkaataa isii kan duraa sun bareeda tureyyuu amma inaaffaa ta'e hin beekne dhugaa rabbi. Hedduu takka akka tokko tatta'arti jechuudha. Hinaaffaa wannuma jiru ta'eetuyyuu rabbii wal isinii haa galchu jenna malee maal jennare. Innaa akkasii Hajjiidhaan illee galatoomi jedhaartiini. Maashaallah Caaltuuni galatoomi jedhaartiini waan dura dabarsite san hunda irraanfattee hadha jaarsa kee Hajjiin illee jaartii ofii akkanatti kunuunsee yeroo kanaan gahee yeroo isiin deessee yeroo rakkinni isii kana bira dhaabbatee gammachiiseeni dhugaa rabbii hedduu takka namatti tolu jechuudha. Innaa rabbiin ammallee kanuma caalaa walitti isin haa urgeessu isiniin jechuu barbaada. Daa'ima keessanillee rabbii isinii guddisee galma isinii haa ga'u. Galma gaa isiniin jennee du'aa isinii goona isiniin jechuu barbaada. Baay'ee nama gammachiisa haala hundumaa keessatti. Rabbiin jaalalaa fi tokkummaa isinii haa kennu isiniin jechuu barbaada. Akkasii viidiyoon kiyya kahadhaa kana fakkaatti. Warroonni maatii naaf hin ta'in maatii naaf ta'an jajjabeessaa sabskraayibii sheerii naaf gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaada. Gara fuulduraatti waa baay'ee irratti dalaguuf barbaada waan ta'eef jechuudha chaayinaala kana. Innaa warroonni hanga dhumaa na dhageeffatta hedduu takka naaf galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jechuu barbaada. Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota kiyyaa
Viidiyoon kiyya ka har'aan tana kana fakkaata ture. Yeroo gaarii qabaadhaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.